tasaaffaruun barbaadune shaarjaadhaa tasaafartanaan jettanii duuba achumaan baduu barbaade tanan cancellation Ethiopian kennite gara biyya galuu hin barbaadun yeroo ani ba'etti bilookiin gochuu hin dandeessi yoon ani gara biyya galee osoo hin galin asuma keessa yoon hojii argate bilookiin gochuu hin dandeessi maaliif ati saboota ati wata keetti hafte bare miseejin isaa bira qaba yoo biloon tasaafarin keetti isaa fi miseejii akka biyya kanaan baanetti ma kanaafuu bisan deemanii bilook subachuu danda'u jechuun cancellation siifan kennanaan jette shin cancellation harkarra hoon qabadde bilookiin gochuu dandeessi bakkatti daftee karaa ani asirratti dubbatu baseerri biyya kanaa waloona jedha mee keessan nagaafata ishee deem keessan nagaafata ishee ayat jirtu ayati siifan wayya nagaa ayat akkami ayyaada jirta biratti gaaffii Gaafin koo beekaan dani Dubai dhufe baatii lama akkuma na gargaartu gaafii si gaafachuu barbaade. Si fidi nama si fidi si gargaaruu danda'ani maal si gargaarare haadhota? Jechuun mattabarraa hin dhufe mattabni immoo ni waraqaa siif hojjetan naan jedhan gammaa baatii lamaaf hin deema waraqaan naaf hin hojjetamne. Kanaaf qaraamaa kee keessatti qaba. Kan marsi gaafadha jedheetiin. Qaraamaa kee keessatti isaanuma aangoo sirraa qaban malee nuyi kan si fidi isaanuma xiyyachuu qabu. Kun waan jedhanii nagara kan sadii kaffalee waa jedhanii. Yaani amma baatii lamatti qaraamaa keessa seenuu danda'amaa jechuudha. Yaani waa'ee. Biisa natti dhufte biisa siyyaaraa dhiba. Biloowwanti dha. Amantiin immoo guyyaa jaatama bicha ofirraa qaba isa daftee xayyaaroo inni qaraamaa kee keessa hin qabu. Okay, khalaas inni gaafadha. Isuma ka biisa natti dhufte sifa guyyaa jaatamaatti haadha kiyya. Eeshi siifadha. Roomii akkami nagaa keeti? Jira galata waaqa akka mana kanaaf ooluu godhaa deema warri siin kan warri addisii ishee. Ayyee dhufaa dhugaatu yaada bareedaa nuu kennaa jirta. Gaaffii lamaan qaba. Akkitti mana gaafa nan ba'a. Xixiqqoodha dhugaa rabbi. Gaaffiin tokkoffaanii kontiraata mana kanan xumuru ji'a 10 guyyaa 20 jechuudha. Madaamiti waraqaa kaasileeshinii naa kenniin jedheen. Kaasileeshinii naa kenni jennaanii ji'a 10 haga ji'a 11 yookiin haga ji'a 12 hojjetu malee kaasileeshinii siin kennu naan jette. Akkasumas immoo qaraamaa keessan gala jennaanii guyyaa 28 naaf ayyamamteetti. Anaaf kenname immoo isaaniif kenname. Isaaniif illee kennamee jira siifis kennamee jira guyyaa 28. Guyyaa 10 boodamu guyyaa 20 boodamu. Guyyaa ati qaamaa kee mana sanitti fincharraa guyyaa 28 siifis isaaniifis kennamee jira. Isaanii kamitti kenname yoo naan jette haga ji'a tokko san keessatti oomana san qaxxaluu barbaadde qaraamaa tokko malee ID irra deebanii si haaromsiisu. Atis immoo yoo kaasileeshinii fudhadhee baay'oo jette guyyaa 28 siif illee immoo si fayyada alawoo baate haga guyyaa 28 san waan barbaadde godhachuu dandeessa jechuudha kaasileeshinii keessan. Haga ji'a 11tti qaraamaa keessa seenuun gaarii jechuudha. Haga guyyaa 28 siin jedhe barbaadu guyyaa ID kee fixa sanirraa. Amma Oktoobarii 20 jenne haga ji'a kaanii 29tti qaraamaa keessa seenu. Anis sani dabaleetiin isin biratti hojjechuun barbaadu waan ta'eef nama fudhadhaa jedhan keessa gala doongaliinan itti mee jechuudha. Maaliif Maalum jennaan maallaqa keenyaaf hin kennine beektii sadii fi ji'a torba farkatti qabdee jirti jechuudha. Dura maallaqa keenyaaf kennanaani guyyaa 20 irratti sii kennanaa jette guyyaa kontiraanni jedhamu kan jechuudha. Amma hooma sii kenna sii jette kaasileeshinii.
Ji'a 12 booda sii kenna naan jette. Ji'a 12 booda doo ta'e ati Oktoobarii 20 fixaa miti. Deesembarii 19 yookaan 18 kennuu qabdi kaansileeshinii. Ji'a 14 guyyaa 19 jechuudha. Sijammar achillee naqamu bar likki ID kee fittee kaansileeshinii fudhachuudha bakka. Kan eeyyamu ji'a tokko baasii fi siidhaaf illee malee ji'a 12 biyya 12 taana karaamaa kee kaseera. Ani maarree amma akkuma ji'a kee fixeenii hojii dhaabee ta'anii kaansileeshinii kee naa kenni jechuudha. Kanaafuu ji'a tokko naa eeyyamama siyyatti sun anaafillee ishuman qabaabaree jedhee sibichaa fi biyyi tokkichi suni ishiin guyyaa 28 jetti suni kee cimmiriidhaama. Ikkoo maarree isa siif hin kennu naan jette maallaqa kee irra of harkatti qabdee jechuudha. Kanaafuu maal murteeffattaree? Ani fakkeenyaaf waan murteeffadhe siimii waafadhee ta'anii odoon isaan kasasiyoo fakkeenyaaf 848 irratti gaafachuu danda'ama jedha. Meeqa biraa qabda? Diraama meeqa biraa qabda? Kan ji'a lamaatiin biraa qabu. Kan ji'a 10 danda'in jechuudha. Hin dandeecha. Atamma oduu masmara mataa keetii baafattee leebiroo ofiisiitti daawwattee odoo guyyaa sun ga'in odoo achiin ba'in birrii keerraa sii fuudhu karaa kaansileeshinii keerraa sii fuudhu nagaan paaspoortii fudhattee deemtaallee. Ayyee ulfaadhu gadatu. Namni kontiraataa keetii kaata. Giddeetaa keetii kaa jirta bara. Ni amma immoo beeki makkana ni jira dhufuu jaraadha. Ajumaan immoo siistarii nan qaba tureeyyuu ajumaan nama siim kaardii kana naaf hidhu nabiin jettu diraayivarii jechuudha. Shifeer moo hibannoon boodure? Maanan beeka jette sila mana kana baheen beeku dhugaa guyyaa takka iyyuu ala argeen beekun jettu. Akkamitti tattare amma beekun hojii sadaffaa isaa akkaataa adamoo sana keemana sanatti. Eenji sadaffaan harkataa ammas hojii sadii lammata deebi'a kaansileeshinii achi paaspoortii achi isaa waami nama gachiin boqne dabooftuu koo boqne daba. Ishii bakka fixattee siifan kanoo bakka asi gorsu waami boqne daba sa'aatiin qabu wayyee mitikkee. Wayyee roobee akka chagaateetti. Jira galata waaqaa akkami? Jira galata waaqayyo. Gabaabsuu. Beektaa kontoraata fixeen jira beektaa ID korraa moo ganaa waggaa tokko turaa jedhan akkamitti akkas ta'uu danda'a? Yaani kontoraata fixeen jira xumureen jira beektaa akkana dhufee kana galeen kontoraata waggaa 2 xumureen jira garuu ID koo gaafa ni ilaalu immoo ganaa waggaa tokko qabdaa jedha. Waggaa meeqa itti? Waggaa 2 fixee ani amma. Ada waggaa 2 sana jammarin ka guyyaa kan waggaa 2 fixee dagana lammaffaa saadasta sun agam. Ina saaddasifamne kaasaan immoo ID gana gaafan ID kolaalee jedhu ID gana waggaa tokko qabdaadha waggaa 3ffaatti hin caa jira namni. Gaafiin kee dhangalee hundee waan ati gaafattus dhangalee gaafiin ati gaafattus sirrii. Akkamitti waan ati hojjenne jalfee ID waggaa tokko qaba siin jedha silaa waggaa 2 bichaa hojjenne jaarta. Ilaali ani waggaa 2 keessa xumure ergiin dhufee waggaa tokko xumuree booda ID hojjechiisanii moo iqaamaan koo akkasumatti intinaa ta'a naaf hin galle anaaf iyyuu gaaffii natti ta'e yeroo hunda waan saanaa galuu dide. Ati dhuftee agamitti ID si hojjetamu? Ati mana sangaltee agamitti meedikaala si geecha meenatti? Dhufee guyyaa 15 iyyuudha meedikaala kan hin galle kanan galee dhufee guyyaa 3ffaatti meedikaala kanan galle. Silasi guyyaa ammoo sanoo ashaaraa kee jira lakkaawwatu kan guyyaa kan dhufee siin jedhan ID kachira jiru guyyaa? Ashaaraan kanan kenne immoo guyyaa 15ffattidha kanani guyyaa 15 ji'a tokko gidduuttidha ashaaraa simii maraas kanan fixee ID immoo kan isaan baasanii naa xumuran immoo waggaa tokko boodadha. Maal kanas tursiise ID waggaa tokko maal isaan tursiise? Anaaf hoo naa galuu dideenna isa duwwaa gaaffii natti ta'eenna naman gaafadhuun na yeroo hunda nagalchiin jedha yoo hundas kanatti gaafachuu jedhee tan. Waan meedikaali fudhattee guyyaa ID kee bada irraa ilaallatu amma meedikaali kee man san seentee si jamma hin hojjechiisne fiyyuu aduma isaan fayyummaa ishee laachisuudha hospitaaluu si geessan malee. Jechuun fayyummaa ishee jechuun mana keessa akka daa'imman talaalaa fi bashitaa oo taa'ee jedhanii geessan malee sun waan hojjetanii isaan kasii hojjetan hunduma ID fudhatanii bakka. Malee gaafa sanan hin hojjenne jechuudha. Akka sararsuuf madanii si fayyummaa keessa ilaalta. Fayyummaa qaama keetii fakkeenya fataduu albeessi muree duwwaa ta'e oduu dhibee talaalaa qabaattee akka shakkileedhaaf si geessan malee ID keessa hojjenne. Kanaaf ID kee guyyaa ati hojjette sanarraa ba'a wanta ta'eef akkamitti duubatti waggaa tokko ganaa jechaa hidhee ofitti dabala. Kanatti hojjenne. Innaa akkam godhuu naa wayyaaree ani roomii. Kanaaf fudhachuu jechuudha. Dirqamamu. Dirqamamu.
ለምን ስትላለችው ቀባ ኤችአይዲ ክያና ወጀተሜን አፉንተን እየተ ጊዜ ሰጋፈችው ስራት እሺ በቃማን ወይ ሮባይ ጃዲ ማሲ ወለል አማን አይዲ ጋፈቱ ውጤት ይያዩ ወዶ ሚሴጅ ይከተሉ ወለና ጋፈቱ ከራባቴ ውጤት ይያማተ እንጅራ ግዴታ ውጤት ይከቸን bilbila ማዳም ተራ ገለሆነ ውጤት ይከቸ ኖርማሊ ነው ሰኒጎ ደግሞ ጋፋ ወሎ ከፈለው ስላሲ ምን ጋፋ አይዲ ቪዛ አሻራ ምናምን ከሊታ አሻራ ከሊታ የንቹን በቃ ሲኩሜች ያሞ አይዲ ከሊታ አለም ሁሉ ለከደ ያቁጣ ለምክንያቱ ፓስፖርት ከሊቴና አሳደስ ኦፊ ያለቀ ሱራ ከኤማን ወደ መለከ ሲያከስ ከናፉ አትለያማ ሜዲካል ሙሽክ ሲገክ ያማለ ፕሮሰስ እንድራው ተሳሰብ ይችላል እንጂ ይሄ እንዴ ጋፋ አይዲ ናባሰን ሰነማ ሻራ ማሊን በርባችን ካ ፎቶ ብቻ ረከን ሳንፉዳን ከመድራት ራስ ተታው ጋር ለመድራት ቸጀተኔ ከኑማን ሲና የሮ መሰላ ሻራ ጥሙሬ ምት ጋፋ አይዲ በቃ አይደዳ ብላ ታስቢላ አይዲ ነው ጋር ለምን ማዳም ስለጀቶ ጋፋ አይዲ